Nama dhukkuba garaachaa yookaan cagwaarraa qabu irratti hir'inni dhiigaa yookaan aniimiyaa mul'annaanii fi ulfaatinni qaamaa garmalee gadi bu'aa jiraannaan mallattoo gaarii miti. Wantoota dhukkuba garaachaa nutti fidan keessaa sababni yookaan koozii inni tokkoffaan baakteeriyaa garaachaati. Baakteeriyaan garaachaa kun hidhii irra wal dhungachuun namarraa namatti akka darbu ni beektu. Yoo yaa akkam jirtu viidiyoo kana irratti dhukkuba garaachaa yookaan dhukkuba cagwaarraa maaltu fida? Wantoonni dhukkuba garaachaaf nu saaxilan maa'inni? Dhukkubni garaachaa sadarkaa hamaa irra ga'uusaa maaliin beeknaa fi yaalii ammayyaatiin yookaan immoo mana keessatti akkamitti dhukkuba garaachaa fayyuu dandeenya kan jedhu bifa gabaabaan ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana irratti wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaatan kooment sekshiirra naa ka'a. Chaanaalii koo haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuun irraanfatina. Nu faana tura. Madaa'uun garaachaa yookaan cagwaarraa guyyaa tokkotti waan dhufu osoo hin ta'in dhukkuba cagwaarraa qabaannee yookaan dhukkuba garaachaa qabaannee osoo yaalamin waggaa baay'eef yoo turre kan dhufudha. Yeroo tokko tokko namoonni madaa'uu garaachaa yookaan cagwaarraa qabaatanii mallattoon agarsiisan. Nyaata erga alalfannee nyaannee erga liqimsinee booda afaan keenya keessa darbee yeroo duraaf kan argatu garaacha keenya. Hojiin garaacha keenyaa inni tokkoffaa immoo dhangala'aa asiidii of keessatti qabaatu oomishuun nyaata nyaanne sana sirriitti bulleessuu yookaan daakuudha. Utuu asiidii garaachi keenya oomishu sana baasnee harka keenya irratti naqnee harka keenya gubuu fi madeessuu ni danda'a. Gaarummaan isaa garuu asiidiin kun garaacha keenyaan oomishamee garaacha keenya miidhu. Sababni isaas garaachi keenya asiidiin kun akka isa hin miine qaama ittiin dhoowwatu waan qabuuf. Nama tokko irratti madaa'uun garaachaa yookaan dhukkubni garaachaa uumamuu kan danda'u. Asiidiin garaachi keenya oomishu garmalee yoo ol ka'ee fi girgiddaan garaachaa asiidiin kun akka isa hin gubne qaamni godhu sun yoo dadhabedha. Nama tokko irratti asiidiin garaachaa kan baay'isuu fi jabina girgiddaa garaachaa kan dadhabsiisu sababoota garaagaraa jiru. Kanneen keessaa dhukkuba garaagaraa, yaaddoo fi aarii, sigaaraa xuuxuu, dhugaatii alkoolii garmalee fudhachuu fi sababoota dhukkuba garaagaraan kan ka'e yookaan dhukkuba mataa hir'isuuf jedhanii qorichoota garaagaraa irra deddeebanii fudhachuu fi baakteeriyaan garaachaa sababoota dhukkuba garaachaa fidanidha. Dhukkuba garaachaa yookaan cagwaarraa wantoota namatti fidan keessaa inni tokkoffaan baakteeriyaa garaachaa H. pylori jedhamudha. Baakteeriyaan kun kan nama qabu namarraa namatti darbuu danda'a. Fakkeenyaaf hidhii irra wal dhungachuun yookaan immoo tuttuqaa gororraa yookaan dhangala'aa qaamaa. Lammaffaa immoo nyaataa fi bishaan qulqullina isaa hin eegamne fayyadamuun nama qabuu danda'a. Yaalii ammayyaatiin dhukkubni garaachaa diispeepsiyaa jedhama. Madaa'uun garaachaa immoo PUD yookaan peptic ulcer disease jedhama. Madaa'uun garaachaa yeroo uumamu bakka madaa'e sana irratti hundaa'ee bakka lamatti qoodama. Madaa'uun kan uumame garaachuma irratti taanaan gaastiriik alsar jedhama. Madaa'uun kan uumame immoo jalqaba garaachaa irratti taanaan immoo doodinaal alsar jedhama. Kana wajjin kan wal fakkaatu mallattoowwan dhukkuba garaachaas bakka madaa'uun garaachaa uumame irratti hundaa'uun mallattoon dhukkuba kanaas garaagara ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf madaa'uun kan uumame garaachuma irratti taanaan erga nyaata nyaatnee booda handhuura gubbaatti dhukkuba garaa fi nama gubuu, nyaanni daakamuu dhiisuuf garaacha keessa taa'uu, ol nama jechuun mallattoowwan dhukkuba kanaati. Madaa'uun kan uumame jalqaba garaachaa irratti yoo ta'e immoo dhukkubni garaachaa halkan nama dhukkuba irribaraa nama kaasuu fi yeroo nyaata nyaatnu ol nama cabsuun mallattoowwan dhukkuba kanaati. Yaaliin ammayyaa dhukkuba garaacharraa fayyuuf kennamu qorichoota garaagaraa fayyadamuun akkaataa sadarkaa dhukkuba keessanii qorichootni garaagaraa ni kennamu. Dhukkubni garaachaa mallattoowwan salphaa kanneen akka dafee nama deefachiisuu, darbee handhuura gubbaa nama gubuu fi kanneen kana fakkaatu yoo jiraatee fi madaa'uun garaachaa kan hin jirre yoo ta'e qorichoota asiidii garmalee garaacha keenya keessaa hir'isuu danda'an kanneen akka maagniziyeem haayidrooksayidii, almuuneem haayidrooksayidii, maagniziyeem tiraansdikeetii fi qorichoota kanneen kana fakkaatan guyyaatti yeroo 3 fayyadamuun ni danda'ama. Dhukkubni garaa garmalee handhuura gubbaatti kan namatti dhaga'amu yoo ta'e irra deddeebi'ee kan ol nama cabsu yoo ta'e keessumaa immoo dhiiga ol nama cabsuu jiraannaan madaa'uu garaachaa cimaa agarsiisa waan ta'eef dafnee yaalamuu baannaan rakkoo fayyaa guddaaf nama saaxiluu waan danda'uuf dafanii gara mana yaalaa deemuudha. Umuriin keessan 45 fi isaa ol ta'e mallattoowwan dhukkuba garaachaa garaagaraa isin irratti mul'annanii fi namni umurii kamirrattuu argamu irra deddeebi'ee kan isa ol cabsu yoo ta'e yeroo nyaata liqimsu dhukkubbiin kan isatti dhaga'amu yoo ta'ee fi ulfaatinni qaama isaa gadi bu'aa yoo jiraate sakatta'insi yookaan mirmaraan indooskooppii jedhamu isa barbaachisaa jechuudha. Sakatta'insi yookaan mirmaraan kun rakkoon qoonqoo fi qaamawwan garaagaraa keenya irratti rakkoon yoo jiraate bifa viidiyoon kan mul'isudha. Yoo dhukkubni garaachaa keessan gidduu galeessa ta'e madaa'uun garaachaa kan hin jirre yoo ta'e immoo sakatta'insa yookaan mirmaraa dhiigaa guutuu kan fincaanii fi sakatta'insa yookaan mirmaraa baakteeriyaa garaachaa ni taasifamaa jechuudha. Sakatta'insa yookaan mirmaraa keessan irratti baakteeriyaan cagwaarraa argamnaan immoo baakteeriyaa garaachaa kan balleessu qorichoota 3 wal faana sinii kennamaa jechuudha. Dhukkubni garaachaa kan sin qabate qorichoota dhukkubbii mataa fi dhukkuboota garaagaraa hir'isuuf ta'an kanneen akka ibuprofin, daayikiloofiin, aspiriinii fi indoometasiniin kan dhufe yoo ta'e immoo qorichoota kana fudhachuu dhaabuu fi yoo fudhachuun dirqama ta'e immoo qorichoota biraa jijjiiruudha. Namni dhukkuba garaachaa qabu tokko yaalii ammayyaa maddiitti yookaan cinaatti dhukkuba kanarraa fayyuuf mana keessatti maal gochuu qaba kan jennu yeroo ilaallu
Nyaatawwan of keessatti bishaan guddaa ta'e of keessatti qabaatan kanneen akka habaab yookaan watarmeelan, paappayaa, appil, kaarot, zukunii, talbaa fi irdii nama dhukkuba garaachaa qabaniif nyaatawwan furmaata gaarii kennanidha. Qophaa isaanii otoo hin ta'in erga yaalii ammayyaa fayyadamtanii booda kan fayyadamuu qabdan. Kan biroo immoo nyaatawwan amala asiidummaa qabaniif nyaatawwan asiidii garaachaa yookaan cagwaraa dabaluu danda'an kanneen akka loomii, dhugaatii lallaafaa yookaan laslaasaa, nyaatawwan qibaatiin itti baay'ate asiidii garaachaa humna dabaluu waan qabaniif nyaatawwan kana hanga dhukkuba kanarraa fayyitanitti hin fayyadamin. Dhuma irratti wanti rikoomandishin godhu dhukkubni garaachaa yookaan cagwaraa siin rakkisaa jira taanaan otoo haalli fayyaa keessan guutummaatti hin beekamin yookaan immoo investigeeshinii yookaan laaboraatoorii mirmaraa guutuu otoo hin godhin fedhima keessanii deemtanii faarmaasiitti dhukkuba garaachaa fayyisuu danda'a kan jettan qoricha bittanii hin fayyadamina. Yoo xiqqaate takka deemaatii haala fayyaa keessan guutummaatti mirmaraa yookaan investigeeshinii godhaati qoricha kana fayyadamaa jedha. Ergaan fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma isiniin jedhe gaaffii yoo qabaattan yookaan immoo wanti isiniin galle yoo jiraate comment section irra kaa'aa. Wanti har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo chaanaalii koo subscribe gochuun hin irraanfatina. Nagaan tura.